harka fuune kabajamtoota daawwattoota chaanaalii Yaaruu Show arraan tana barnoota akkasiin qabadee dhufeen jira. Akkaataa itti Facebook page keenya nama biraatiif dabarsinee kanneen waliin ilaallu jira. Warratti maal gootu erga gara Facebook keessanii ni galtu. Erga galtanii kaatanii booddee maal sarara sadeen tuqaa meenuu kanarratti tuqaa al takka kilik gootan ichi booddee maal gootu ol scroll gootu. Erga scroll gootanii setting and privacy kajuun irra kilik gootu. Erga sii booddee isa setting ijoo kanarratti kilik gootu. Erga kilik gootanii kaatanii booda ol scroll gootu. Page stop kajuu barbaanna. Page stop akkuma agartan kanarra jira. Asirratti kilik gootu. Achi booda page access kajuun irra kilik gootu. Invite people to help manage your page and control who has access to it. Click gootu. Achi booda isa jalqaba add new kajuun irratti click gootu jechuudha. Erga sii booda jala kanarratti gad buuran next kan juu filanna. Facebook keenya nama biraatiif dabarsinee kan nu barbaannaa jechuudha. Erga akkas goonee kaanee bakka search irratti kilik goona. Maqaa nam tokkoo filannu. Nam tokkummaan isa jalqabarra jiru kanaan filadhaan isa kanarratti kilik goona jechuudha. Kilik jennaan ichi booddee oloofuudhaan maal jaa bakka kanatti akkuma agartan allow this person to also have full control. Maali hayyama kennii nama peejii dabarsitee kan nuuf barbaadde sun akka isa kana guutuu to'achuu danda'u, akka abbummaa guutuu irratti qabaachuu danda'u kan jedhu kana maal allow gootaa jechuudha. Isa daalachaa ta'u kana magariisa goonaa jechuudha. Nama saniif dabarsinee kennuu waan ta'eef akkanatti ta'uu qaba. Ichi booda give access kajuu filannaa jechuudha. Give access kilik goona. Ichi booddee haaluma magarta kanaan maal nu gaafachaa jira? Passwordii keessan itti galchaa. Passwordii keessan itti galchitanii jechuudha. Passwordii keessan tokko kan beekan kafadaa ta'u irra kilik gootanii passwordii keessan itti galchitan. Maaliif dabarsitanii kan nu barbaadda waan ta'eef. Ichi booda passwordii keessan itti kennitanii ichi booddee isa confirm jedhu kana confirm gootanii jechuudha. Ani dabarsee kan waan barbaanneef irraa hin duuba deebi'a. Barnoonni keenya kanarraa kanaan xumuramaa. Please YouTube channel keenya kana subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a. Barnoota adda addaa irratti gallaqibna. Wal cina dhaabbannee walaa guddifnuu isin jaa. Hamma viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan tura.